Mallattoo maawuzii kana mallattoo karaa kanaan onlaayinii irratti waan fe'annee silkii keenya irratti haa ta'u onlaayinii irratti taasisuu hojjechuu ni dandeenya jechuudha. Haala bareedaa ta'een hedduu akka namatti tola. Akka kompiitara irratti fayyadamanitti silkii keenya irratti illee fayyadamuu hedduu akka dandeenya jechuudha. Karaa salphaa ta'een ni dandeenya jechuudha. Feenuu akka addaatti ittiin illee barreessuu, ittiin illee hojjechuu, waan feene ittiin illee fayyadamuu ni dandeenya. Hedduu akka salphaadha. Aappii maawuzii kan ta'e aappii filatamaa hedduu akka nama baay'eetu buufateetti namatti tola gisee itti fayyadamtu akka maawuzii kompiitaraatti itti fayyadamuu dandeessa jechuudha. Mallattoo karaa kana aappii kana isin ingilizisaa jalqabuudhaaf garuu aappii filatamaa kana waliin ilaallaa isin ingilizisan ilaallaa garuu ammaan tana aappii kana isin ingilizisuu jalqabuudhaaf mallattoo sabiskiraayibii kana tuqxanii cuqaastanii sabiskiraayib godhaadha. Mallattoo nootifikeeshinii illee oonuu bareedaadha. Aappii maawuzii dhaabatti asirratti barreessineetiin isin agarsiisa jechuudha. Aappii maawuzii kana na wajjin ilaalaadha jechuudha. Aappiin kana jechuudha. Aappiin isa kana jechuudha. Aappii maawuzii kana daawwachuu godhee waan hin jiru kunuutii nama miiliyoona takkaatu daawwachuu godhee ittiin fayyadamu jira jechuudha. Aappii kana yeroo dheertuu itti fayyadamu jira waan ta'eef kunuutii amma daawwachuu waan jiru fayyaa ooppiin godhee seeneetiin keessa isaa waliin ilaallaa isin agarsiisa jechuudha. Ooppiin hin jaan jechuudha. Kun haala kanaan ooppiin gaseenii haala kanaan keessa seetiingii keessa seenee maawuzii san argachuudhaaf tuqnee jechuudha. Keessatti san booda accessibility keessa seenee kunuutii as keessatti maqaa isaa yeroo ilaallu always visible mouse bajoowwan irratti tuqnee oongoonee banna jechuudha. Isa irratti tuqnee oongoonaa jechuudha. Oongoonee allahu jenneeni haala ittiin fayyadamnu isin agarsiisa jechuudha. Nuti baafannee jirra. Ajajjuu maawuziitis maawuziis baafnee jirra jechuudha jechuudha. Haala kanaan nuti karaa jijjiiruu ni dandeessaa jechuudha. Haala kanatti baafnee jirra ammaa kana nuti immoo akka kompiitaraatti ittiin fayyadamuudhaaf maawuzii kophaa isiitiin ittiin fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Amma ilaalla jechuudha waliin ammaan tana nuti amma maawuziin adii tana taatee jirti waan ta'eef karaa gurraacha jijjiirachuuf yoo nuti barbaanne nuti baakgiraawundii karaa jiru kanarra tuqneeti karaa gurraacha yoo barbaanne biica barbaanne kafeen irra godhannaa jechuudha. Nuti karaa gurraacha irraan godhadha. Akka jalqaba irratti agartan sanitti gurraacha irra godhachuu barbaade nuti karaa gurraacha irra godheetiin okay jee ilaallee isin agarsiisa. Nuti gurraacha irra godhee ammaan tana nuti gurraachumtee jirti jechuudha. Aditti illee deebisuu ni dandeenya jechuudha. Salphumatti ni dandeenya. As keessa seennee deebifachuu ni dandeenya karaa gabaabaadhaan jechuudha. Hedduu akka namatti tolti. Mallattoo ajajjuu maawuzii ajajjuu karaa tanaas dhabamsiisnee mallattoo karaa bichaan maawuzii bichaanis fayyadamuu ni dandeenya. Nuti amma isa lachuu wajjin jira waan ta'eef ajajjuu maawuzii tana nuti biraa of goonee isii bichaadhaan fayyadamuu ni dandeenya. Isii bichaa isiitiin fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Nuti as tuunee of goonee nuti bichaa isiitti deebisne jechuudha. Bichaa isii tanaan fayyadamuu ni dandeenya. Hojiilee onlaayinaa fayyadamuudhaaf hedduu akka nu gargaara jechuudha. Barreessuunis ni dandeenya. Qalamaas karaa feeneen isii barreessuu nuti haala amma barreessu jiru kanatti barreessuus ni dandeenya jechuudha. Isiidhaan haala hedduu takkaan waan hedduudhaan isiidhaan fayyadamuu dandeenya jechuudha. Hedduu takka namatti tolti mallattoo maawuzii tuni.
hedduu takka aappii hedduu bareedaa kan ta'e haala kanaan itti barreessuunis ni dandeenya jechuudha. Amma wanta akka milkeetti godhachuu jala sararuu isii milkeetti gooneen zee mallattoo duwwaadhaan mallattoo itti godhachuu isiidhaanis ni dandeenya jechuudha. Akka hedduu qabdi jechuudha. Isuma mallattoo qaraa kanaan waa hedduu ajajneen akka waa hedduu nu fayyadamsiistu godhuu ni dandeenya jechuudha. Amma asiin mallattoo adiitti isii tana karaa adiitti hundeebisuu godhee fadhee akka kompiitaraa sanitti asiin karaa keessa dhufneetuma baakgiraawundi kalar kajoo kana keessa dhufnee haala kana adiittiifannaa jechuudha. Hedduu takka itti akkaataa feenetti itti fayyadamuu dandeenya. Hedduu namatti tolti. Waan hedduu takka namatti toludha kun haala kanaan waa hedduu mallattoo itti godhachuun sararuun feenu firmaa godhuun akka hedduu godhuu ni dandeenya jechuudha. Barreessuunis ni dandeenya jechuudha. Hedduu namatti tolti mallattoo maawuzii ta'uu aappii bareedaa kan ta'e jechuudha. Aappii hedduu takka nama ajaa'ibisu aappii haalaan hedduu bareedaa. Kunuutii mallattoon maawuzii tun gama gubbaa notifiikeeshinii keenya gama gubbaa gijee silkii keenya gad bannu as gubbaa dhufti. Dhabamsiisuu feenes gad banneetuma isii gubbaarra kaasuuf barbaanne gadi banneetuma xuyinee of goonee yeroo xuyinee of goonu irraa kaafna. Kunuutii iskiriina gubbaa gaddee jirti. Fidachuuniif barbaannes mallattoo notifiikeeshinii kana gad banneetuma oon godhannee gubbaa baafannaa jechuudha. Nuti haala kanaan hedduu namatti tolti. Hedduu takka nama isinitti tolee jeetii yaada saabskiraayib godhuu